في أرسي جميع وان سعود عربية كيسة ديمات ينجركوني باتيله الدولار كويس ساعات جرا. مية خنا رتين يادك يكنا تشوف بربادا وانكم بكرة إيجال كبا أجمعتي أكمين تأمين صدرك كنا كني كهون دكينا يوارجات جرا يشورا وان كنا هدون نما كيسة تكرتنا مون دكاشوا يارا جران الرئيس دبچونو وان فوكتارا وان جولن كرتي وكين نمون واللالان مراسني أوفات جرا جرا ميتي جالس سيرام نهون دينو يشورا. قارو جدو كناتي لبونا مهدو تميل أمات جرا يشورا. أقوى مالين أرجع كنا قرر إراموري جان ليف تيك توك رتي فيديو يشورا سينا كنا سينها سو في متي. Gurramiti sila morman ramura TikTok in adaba TikTok sanif dabe chura machirati namni sadarka maqaa fi dawate gangistan biyya biro kan gochoota akkana kana raawwatu fuula isaa guutuu hidhatee akkasi wantoota akkana kana hojjeta chura amma kada ifatti maqaa isaanii dhawatanii TikTok irratti live ta'anii live irratti numayyuu gift ittiin guurataa jiran jechuudha waa'een kana akka argaa jirutti waa lama kan saamicha inni kana mo TikTok irratti laalcha ittiin argatanii jiran nama hedduun laalamaa jiranii giftii ittiin argataa jiranii komantiidhaan haizoo jabaadhu waliin cichaati jiran jechuudha karaa dachirraayyuu isin jechuu barbaadeeti ana masirratti hawaasa walloo jidduutti argame dura taa'uutiin hawaasaatiif abbootiin gadaa sheekotiin bakka kanatti argamanii waa'ee furmaata wallabbii isaaniitiif kallattii waan kaayaniif jalqaba irratti abbaan gadaa walloo mee yaada isaanii maal jettan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يعني نقابو أبليان كينيا كان أمتا كينيا أمتا كراديمو أمتا مسكينة ميديا ربحاني أمتا ولين دهان نوعك أورمو مندوكو تابو توكوتي بني نوعي أبليان كينيا فارسو في أبدي بلسوما Obboleeyyan keenya kabajaaran odoo hin abaaramne odoo gartee Oromoon istaatotarraa manduggootarraa hayyootarraa odoo obboleeyyan keenya abaarsan ummata Oromoo qalbii ummata Oromoo isin isheenne ijoollee teenya kararraasanii ummata beela dararamutti jiran akka irraa nuu hisiftaniis akka irraa gartee ummata keenya kanarraa nuu dhaabbattan afarsoo fi abdii bilisummaadha waan kana nuyi akka manduggoo Oromoo kutaa 11tti akka Oromaa kutaa 11tti akka hayyoota kutaa 11tti qeerroon kaanee waan kana balaalfatuudha lafaa kaanee jirra obboleeyyan keenya waan kana abaarsa fi wanni adda addaa odoo isinirra hin geenye waan kanarraa nuu dhaabbadhaan isiniin jedhan akka abbaa gadaa wallootti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinoo dura ta'an komandoo maal jettan yaada keessan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oromoo kutaa 11 kama shaayika kama Mangudoo kadee mootu asitti argamtanii wanni kun waan hin galletu bakka hin galleen galte jettanii nu wajji dhaabattanii har'a guyyaa irraa walitti qabamneetiin rakkoo kana hiikuu wajjin dhufne galatooma isiniin jira. Lammaffaaf rakkoon tuni takka waan takka gurratti illee dhageenye argameetiin jedhe waan bineensa irratti hin dalayne ilmi namaa har'a hidhamee bishaan fi deebee mootuu dhugaatii dhabee biyyee fi wanni afaanitti naqaniitiin hin jedhan waan takka argineetiin hin jenne wanni kuni akka namaatitti illee akka biyyaatitti illee akka Oromootitti illee akka Islaamatitti illee waan ta'uu qabne balaaleffannee jirra ammaan boodallee asiin durallee waan argine hin jenne wanni kun nurraa dhaabatuu qaba ilmaan Oromoo tadeebee moowalloo taate qaama kenna ilmaan sikkoomandoo taate qaama kenna rakkoon kun hiikkatuu qaba ijoolleen sun hiikkatuu qabdi gadhiifamuu qabdi yeroo gabaabaa keessatti rakkoon kun akka nurraa dhaabatu har'allee isin gaafanna guyyaa fuulduraaf illee itti qabannee jirra kanaaf lallabbii kenna kana asiin durallee hin teenne iyyaatiin hin turre ammas dhaamsi kenna kun akka isin bira ga'u namoonni deebee itti gaafatama fudhattanii gadhiifna jettanii dubbattan ka akka hafarsoo ka akka deebee abdii bilisummaa namoonni birallee ka isanii wajjiin badii kana dalagan waan kana akka gadhiisiftaniitiin hin jettan kabajaan isin gaafanna sagalee teenna tana warri dhageettan walii dabarsaati ummata kana akka gadhiiftan isin hin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durataa hawaasa Oromoo kutaa 11 dhiifama wajjin duratti dhiyeessuu qaba haguma miira keessa seene waan ta'eef dhiifama wajjin noof olchaa mee maal jetta waa'ee yaada kana? بسم الله الرحمن الرحيم. درا له فيتين إيجاتوري لكن تلا يفهم مسيقول يدين جلا برا. أنت تلا ما فات. تتعال تقول تكا أرومو نانو ياجبت. عندنا ياجبت وجوان كبتي. وان تكا أرومو كيسي الأركامينيتو أما أركام. هواس سكومن دوتي في
Arsii Maaltu Diina Waloo Maaltu Diina Waloo Oromo waan jiru kanaaf jecha akka siraa isitti kamisa ture qaadaroo siraa qabnee qopheessinee kamisa ture jechuudha. Wanni kun ooyitee daddaftee waan isiin haala hamara deemaa jirtuu fi guddoolee ulamaa abbootii gadaa naannoo tana jirtu waliin qabnee akka wanni kun eegalamtu dhumiinsaa miti jechuudha. Kaasoo fuula durattis kamisa irratti qaadaroo qabannee amma immoo waan qilleensa irratti deemaa jiru kana qaama lamaan sooshaal miidiyaa gubbaa wal haasofsiisaa jiru akka sikkoomanduuttis dura ta'a sikkoomanduut kennine akka wallottis dura ta'a walloo abbaa galatti kennine sa'a 48 keessatti wanni kun akka hojii irratti bobbaatanii waan kana dhaabdan kamisaan duratti akka irratti hojjetan jechuudhaatti manguddoon kutaa 11 ta Oromoon qabdu ulamaa isiitii wajjin irratti itti amrii kennine dhaamsatti goonee jirra. Wanni jechuu qabu hawaasa Oromoo addunyaarra jiru nuti taa'aan jirru irratti soso'aa jirra. Isinillee nu gargaara. Inshallah wanni kun ni dhaamti waan jiruuf abdii guddoo qabna. Ta fuula duraa irratti wal gargaaruu barbaadeeti galatoomii horii. Galatooma ammallee sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa abbaa gadaa arfan kalloo mee isinis maal jettan dararaan ilmaan Oromoo ofii walirraan gahaa jirtan kanaaf yaada keessan nuu kenna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلين كي يلمان كي يوري على جيرو وري قتة هذا كي سنجيل فتنة رانا بتن فتنة كتام كتاكو من كتا كتاكو علماء في أبوتين كذا ويكفته هالكذا أصابوته. نمني مقصا فرسا يتني في نمني أبدي لسما يتن وأنت كيهودا في نصارى إلمون ما تلتين دلجين إلمان أورمو غوتوت أورمو بيكوت أورمو سيكو في مندو والله ولين رويتني وان كان دلجون فافا نتكونو تركان في فلان الكنيوية إسنتي إسن أمونو تودو إسن أبارو إلمان كي يخان الدادان بكتي غسوماران وتغسطك لافيدك ديغتكو مقاتكو أورمورا ساعة على ما خيجت يدمي في أفريقيا أفرطم يعني ساعة على ما خيجت كم قديفتن يودو أي بربادن dubbiin isin dalagu jittantu Waloo fi Arsii jamee waan Saudi Arabiyaa keessatti deemaatiin jiru kuni baatiilee hedduu lakkoofsisaati jira. Mee kanarrattiin yaada kiyya kennachuu barbaada. Wanni kun bakka irraa eegale qabaa aga ammaatitti akkamiin ta'amee sadarkaa kana akka inni gahe hundi kennayyuu argaati jirra jechuudha. Waan kana hedduun namaa keessattuu gartee namoonni diqqasha wayyaadha jiran irraayis dubbachuun waan fokkataadha. Waan ijoolleen gartee yookiin namoonni wallaalaan muraasni oofaatiin jira jedhameeti callisaa namni hundinuu jechuudha. Garuu jidduu kanatti lubbuu nama hedduutu miidhamaatiin jira jechuudha. Tokko amma maaliin arge fakkeenyaaf gurra irraa murii ja'an liif TikTok irratti fidee jechuudha. Seenaa kana isin haasa'uu fi miti. Gurraa miti silaa morman irraa muraa TikTokiin naadabaa TikTokii saniif dhabe jechuudha amma achirratti. Namni sadarkaa maqaa ifii dhawate gaangistaan biyya biroo kan gochoota akkanaa kana raawwatu fuula isaa guutuu hidhatee akkasii wantoota akkanaa kana hojjeta jechuudha. Amma kana ifatti maqaa isaanii dhawatanii TikTok irratti liif ta'anii liif irratti inumayyuu giiftii ittiin guurataa jiran jechuudha. Waa'een kanaa akka argaa jirutti waa lama. Kan saamicha inni kan ammoo TikTok irratti laalcha ittiin argatanii jiran nama hedduun laalamaa jiranii giftii ittiin argataa jiranii komantiidhaan haizoo jabaadhu waliin cichaati jiran jechuudha. Karaa dachirraayyuu isin jechuu barbaadeeti. An amma asirratti yaadne kiyya amma namoonni hedduun karaa TikTok kanaanii waan kana manguddummaan fixa ijoollee tana wali araarsaa maal waan jedhamudha. Ani akka nama dhuunfaatitti ajandaa kana yoo karaa manguddummaa fiddan keessattuu karaa TikTokiin karoorri isaa isa kana karoorri isaa milkaa'eef san qofaa miti kabiraa karaa eetiisuu dadhabe kan dhagaa cabsuu dadhabe biyya Saudi Arabiyaa san keessatti hedduuf dalagaa baastan yoo karaa manguddummaa amma odeeffamu kana kabaja itti godhanii ijoollee likiskisii baalagee fokkattuu akkana qoshaasha akkanaa kanatti yoo maqaa akkasii gootan ta'e ganaa namoonni akkanaa dhibba hedduun as bahaa jechuudha. Waan amma isaan karoorfatan kan gartee TikTok irratti laalchaa fi giiftii ittiin argataatiin jiran kana milkeessitaniif jechuudha. Qoshaashni akkanaa tunniin karaa gartee dhiisiidhaa ganaa ittiin deebi'ini maaliin beeytu gorsan beeytu gorsa amantii gartee hadiisa nabiyyee itti himuu lubbuu namaaf kabaja godhe akkasii kana itti namni hedduun amma itti himan kana hin beekan kana tarkaanfii seeraa irratti fudhatudha yaa jira kenna. Wanni qoshaashni akkanaa tuni karaa dippiloomaasii amma namni haasawu kuni fedhimmaan isaatiyyuu karaa kanaan gabbatee TikTok irratti namni 500 laalaa jiraate kuma galuudha. Inni lubbuu nama meeqaatirraa viiwara isa laalamu santu qurxummiin takkatti yoo achira isaa kennamte santu isaaf guddaadha. Waan likiskisii akkanaa tanaaf jecha maqaan gosaa akka ganaa hin kaa'amne jechuun baalageen akkanaa gosa kamuu keessa ni jirti beeki ganda kamuu keessa ni jirti. Garuu baalageen akkanaa akka gartee waan akkanaa kanan hojjannee fi
seerri laalessaan poolisii yoo kophaa isaa to'atuu dadhabe informationa keessaniin gargaarsa keessaniin sirriitti to'ataa jechuudha. Nama ismaartifoon fayyadamaa jiru, nama gartee laayina biyya sanii masmara biyya sanii keessa kaatee fayyadamaa jiru, TikTok irratti gartee liiv bahee akkaataa gartee itti nama kana ittiin dararaatiin jiru, liiv irratti godhaatiin jiru. Biyya guddoo Suudi Arabiyaa jedhamtu san keessatti bar biyya Suudi Arabiyaa san keessatti wanni lubbuu namaatii ol yakkee guddaan hin jiru. Biyya lubbuun namaa itti kabaja qabdu akka biyya keenyaa sanii miti. Kana tarkaanfii seeraatiin isin ajajaan jiru beekee keessattuu jiraattonni Suudi Arabiyaa keessaa. Nuti agoo dandeenyeen akkuma gartee waan kana walumaan itti qaanfataa jira, walumaan itti gartee coraan itti nurratti du'aatiin jira, ammoo isin warra achi keessa jiru qabdi waan ta'eef jechuudha. Caalatti isin warra achi keessa jiruuf qaanyee guddaadha jedheeti yaada. Waan najisa akkana kan nama tokko tokko hoolaa jedhan. Hoolaan bara boo mallaqatti gurgurama, hoolaan qabeenya bara. Ijoollee muraas keessattuu namoota waan kana eegalan. Nuti amma maqaan dhooynu Arsii eegale jennee, Walloo eegale jennee maqaan dhooynu jechuun maqaa isaa yaammatanidha. Ijoollee tana Walloo fi Arsii illee bakka hin bu'an. Walloo fi Arsii waan jedhamu hin jiru. Eenyutu dura eegale ka jiru isin warra achi keessa jiru miti nutu ni arginaa jechuudha. Nama jalqaba eegalirraa eegaltanii bara namni gartee sidhahuudhaaf dhufee sidhahee fi kan gartee ofirraa ittise tokko miti mire ka waan kana eegale manguddummaa wanni jira kana goonaan gabbiftanii jirta. Keezii biraatiin gaddeebite ammas ijoolleen tun jechuudha. Araan tana manguddummaa tan isin gootan dhiiga namaa dhuydee barte karaan gartee leenca argatte lubbuu namaa takkarraa ijoollee tanaaf leenca tokko TikTok irra kennamuuf sawwayya. Barka gartee yeroo akkas godhan Walloo irraa ka gartee giiftiin kennamuuftu jira. Arsii irraa akkas kennamuuftu jira. Biyya gurguddaatti kana keessa taa'ee jechuudha. Maal jedhe reefu Walloo fi Arsiin nama kofalchiisa wanti kun. Walloo fi Arsiin sabboonummaadha kana wal fichiisu jedhe kaadhii wanna kana sabboonummaa irratti qabsaa jiru Ustaaz Jaafar tokko na kofalchiise jechuun jedhe sun. Dhugaa dubbachuuf sabboonummaan badaan gartee kan waa'ee rakkoo gartee kara ganda keetiitiin dhufu si jalaa dhokatudha. Warra akkas wal godhu sun sabboonummaa jechuu miti. Garuu kan biraa kan giiftii kennuuf waan kanarratti waan kana jalqaba gisee inni eegaluun karaa YouTube namni kenna hedduun karaa YouTube hin dhaqu kan TikTok irra jira beeytoon ammoo as Facebook kanarra jiru warra Facebook irraa ammoo hedduun dubbatu. Anu wanni gartee kana viidiyoodhaan dubbachuudhaaf jee fi katabbiidha yoo dubbanne Facebook ni beeytana maal isaa waan akkanaa yeroo lama sadii dubbannaan inni suugu ana fakkeenyaaf uggura sadii narra jira. Baatii ja'a oliif kanarra ture jechuudha. Wanti nuti dubbannu nama biraan gahu wanti nuti maxxansinu nama biraan gahu sanirra dabaree ammoo akeekkachiisaa yoo kana bira dabartee bilook ta'utu jira guututti qubatutu jira waan ta'eef of eeggannoo maan kaa yaadum gaggabaabsinee dubbanna. Gocha fokkataan kuni osoo gara namaa fi nama jidduutti gadi hin buune amma qoshaasha hoolaa siin jedhana hoolaan ni gurguramaa horiidha. Hoolaallee mallaqa baasa ijoollee likiskisii barandatti jiraate qoshaasha akkanaa kanneen irraa gara namaa fi nama jidduutti akka gadi hin buunee fi dirqama nuti haga dandeenye nuti hundinuu dhiibbaa irratti godhuu qabna. Jalqaba dubbannee turre namni hedduun irratti duule amaarri tokkollee akkana wal godhan jiru dhiifama naa godhan amaarri hojii qoshaasha kana kan hojjetu warra siyaasa sayyoo taate malee namni amaaraa kan biyya namaa keessa jiru waa'ee biyya namaa maal akka taatellee ni beeka biyya namaa san maaliif hin dhaqee waan jirullee ni beeka. Kanarratti ijoolleen sammuu furriidha ijoollee maqaa keenya dhabattu kana abbaa feetannatti haaraan yaa jira keenya kadabre kanaaf itti gaafatamuu qaban manguddummaa dhaabii asit dhaabii miti kadabre kanaaf itti gaafatamuu qaban gara lechuu jechuudha keessattuu kan eegale jechuudha. Biyya Suudi Arabiyaa namni keenya gartee 100,000 lakkaa'amu keessa jiru san keessatti miti namni ofii biyya namaa keessatti wal beeka gandaa wal beeka odeeffatee hojii wal beeka jechuudha argatuun namaan dhibu jechuudha yoo dhugaa dubbanne yoo waan kana dhaabsisuuf fedha qabaattan miskiina badii tokko malee bar ijoolleen tunniin ijoollee baadiyaa asumaan ammoo namoonni biyya Arabaa deemna jettanii fakkeenyaaf Suudii dhayneetiin gartee mallaqa hammaarraa Yaman dhaynee mallaqa hammaarraa hedduun beeka ijoolleen baadiyaa yaartunniini baadiyam akkana kana keessa yuu ka deeman hin se'an amma kan akka nama abjuu itti dammaqee dararaa akkana godhamaa jiru kana maali inni yuun beeku isaan jedhi jedhanii Walloo akkana jedhi Arsiin akkana jedhi jechuun malee humaan beekne miraan miskiina waa tokko quban qabne jechuudha kanatu dararamaa jira jechuudha yoo dhuguma gartee wanni kun isin dhagahamu taate waan kanaan tarkaanfii fudhachuu hin danda'u isin ajajuu kiyyaa miti beeki wanni kun walumaan hagamta akka bar itti qaanfannee callisaati turre gaafa eegalamu fokkataadha jennee himnee eenyuufuu hinjifannoon fidu hatta amaaruma yoo ta'e injifannoon fida wanni akkanaa kun akkuma gartee sheekii jedhamoo sabboonatu jira fakkeenyaaf jalqaba maaliif gartee Arsii akkas goote Walloo tarkaanfii fudhate Walloo jalqaba akkas goote Arsii achi booda irraa kafalate waan jiru ka akkasitti yaadu amma sabboonummaa fokkatuun tan injifannoon fidu waan likiskisi akkanaa tanaaf jecha maqaa gosaa dhahanii Walloo Arsii waan TikTok irratti gartee namni dhibbi takka dhibbi lama osii ilaale bakka isiidhaaf wanni sadii ol hin jirre miira keessa seeneetii miti dhugumatti mee ilaala bar galgaluu liif nutti dhufa afaan Oromoo dubbanna sababa afaan Oromoo dubbannu fi namoonni akkanaa liif jiran jedhan nutti fida TikTok jechuudha foloo goonee osoo hin ta'in wanti inni nutti fidu ammoo wanni jarri godhan kanaa jechuudha yaa jira keenya akka garaan nu gubatee bar sabboonummaan isa gartee ganda keessa jalaachuusan osoo hin ta'in akka sheekichuu jedhee dura jalqaba ganda keetirraa eegali sirrii miti jedhii ka beeytu irratti tarkaanfii fudhachuu eegali keessattuu ammoo ijoollee Walloo kaleessa kan isin ittiin beekamtan Oromoo keessatti
Oromoo tokkoomsuudhaan yaa jira keenya. Ijoollee akkas hojjetaa jirtuu miti beeki. Warra biraa ka waan kanaaf fuuzaatiin jiru, warra waan biraa ka waan kanaaf gargaaraatiin jiru jechuudha. Akka maqaan keessan gartee kanaan hin xuraayaa fi miti beeki. Tarkaanfii jalqaba ijoollee maganda keessanii irratti xiyyeeffadha. Dura Arsiin akkas goota mee ati jalqaba miidhamaallee haa ta'u ka maganda keetii irratti xiyyeeffadhu. Arsiinis jalqaba ka maganda keetii irratti xiyyeeffadhu. Barjaraaf naggara guddaadha. Jarri takkaa namni gartee fakkeenyaaf kudhan isa laaleen beeku TikTok irratti namni 200 isa laalaa waan jaannata seena si'a nama kudhan uni ajjeesa isaaf namni 200 laaluuni namni 200 du'uura namni 200 isa laaletu yeroo isaaf guddaadha inumayyuu amma yeroo achira giftiin kennamuuf qurxummiin takka isaaf kennamte taanaan lubbuu nama kudhanii irra qurxummii santu isaaf jabduudha ganaa barbaade mee nama kana qabaanuu fi daalii vittiin seenna inde sadarkaa kanatti akkamitti Oromoon tuffatamne akka guutumatti akkamitti sadarkaa kanatti tuffatamne keessattuu Suud Arabiyaa keessatti akkamitti sadarkaa kanatti tuffatamtanii namni leenca takkaaf yookiin qurxummii takkaa fi laalcha gartee liiv irratti namni kumni takka kumni lama isa laaluuf jecha lubbuun nama akkamitti gartee viiwara haganaatiin jijjiiramaatiin jirti yaa jira keenya kuni sadarkaa itti gartee nuti hundi keenya ittiin diqqaataa jirrudha jechuudha yaa jira keenya wanni kun jalqaba Amaara jedhamee eegale Amaarri buttee miiliyoona gaafatte riyaala gasii gaafatte shuuf hatta Amaaraa fi Oromoollee walitti buusuudhaaf yaaliin isaan jechuun isa waa'ee siyaasa naggada gara kabiyya keessa san dhiisame sun miira keessa nun galchine baqa callifneeti jiraataa jirrami ka siyaasa kabiyya keessaa sun jechuudha kun akkamiin miira keessa nun galchine mee ilaala gocha kana summii gartee ijoollee baranda waan namummaa hin guutin waan gartee garaagatuu akkana tanaaf jecha akkamitti maqaan saba kanaa maqaan gosa akkamitti waamama Walloo jedhamee Arsii jedhamee ormi nutti koflee qaanfanne akkatti dubbannus wallaalle kanaafuu waan kana jira kennaan hundi gara dandeenyu dhiibbaarratti godhuu qabna isin jechuu barbaadeeti.